Finxaaliyyiin faannoo aangoo muka jalaa walirraa mulqaa jirti. Zammanii kaasee gargaaraasaa Maanchiloot Essubaaloo jedhamu kana bitee ijaan arguu hin fedhu jechuun isaa dhagahameera. Tibbanaa ajajaa Zinaabuutiin to'atamee kan ture Maanchiloot Essubaaloo aangoo garee finxaaliyyii kennaniif kanarraa buufamuusaa odeeffannoon argamee ni mul'isa. Kanumarraa ka'uun sababii naamusa torban kanaa asirratti argameen garee keenya waliin itti fufuu hin dandeessu jechuun zammanii kaasee xalayyaa irratti barreessee jira. Kanaan dura Maanchiloot Masrashaa waliin wal argaa dubbiin jettuu asirratti akka qeequu godheera. Torbee kana garuu maallaqa miliyoona 9 waliin dhaheera jechuun Zinaabuun ajajaa irratti dabarseen akka to'atamu taasiseera. Namni kun qarshii kanaa kan hin deebisne taanaan asumatti lubbuun kee darba jechuun sodaachisaa jiraachuus odeeffannee jirra. Egaa humni finxaaliyyii faannoo kanaa ofiin wal fixuudha. Odeeffannoo dabalataan miseensi hooggansa waraanaa kutaa 13ffaa murna TPLF kan ta'e Koloneel Kaasayii Barahee ajjeefamuun odeeffamee jira. Akka odeeffannoon gola murna TPLFitti dhagahameetutti ajajoota waraanaa TPLF kan akka Jeneraal Migwaay Hayilee, Jeneraal Fissaa Kidaanefaa waliin iddoo addaa warqiin irraa oomishamu maqaan isaa Adiklist jedhamee beekamu hayyama hooggantoota olaanootiin alaa waan deemeef akka ajjeefamu murteen irra darbee oduun jettuu dhagahamteetti. Garuu hanga ammaatti eenyutu isa ajjeesee wanti jedhamu ifatti hin beekamne. Murni TPLF qondaaltota waraana jajjaboo isaanii bu'aaf jecha karaarraa qabu. Ajjechaa koloneeltichaan booda dargaggoonni Tigraay kallattii hedduun naannicha gadi dhiisanii naannoo Amaaraa fi Afaaritti imalaa jiraachuus odeeffanneerra. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenyaa qophii keenyaa asumarraan goolabnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.